Egaa kabajamtoota hordoftoota Oromoo Ispoortii Tuubii har'aa seenaa ajaa'ibaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Seenaa Antooniyoo Giriizmaan nu wajjin ilaalaa isiniin jenna. Daawwattoota fi hordoftoota Oromoo Ispoortii seenaa gabaabaa taphataa cimaa addunyaa kan Antooniyoo Giriizmaan kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Antooniyoo Giriizmaan kan inni dhalate akka lakkoofsa Giriigoriyaatti bitootessa 21 bara 1991 abbaa isaa obbo Alinaa fi haadha isaa aadde Sabalee Amaaroo irraa kutaa magaalaa Monaakootti kan dhalate. Umuriin isaa waggaa 6 kilaba guddatan magaalaatti dhalate taphachaa ture. Ta'us qal'ina qaama isaa fi gabaabina hojjaa isaa akka inni kilaboota jajjamoo hin barbaadaman gufuu itti tahee ture. Booda umrii isaa 14 ga'us inni kilaba guddaa magaalaa Paaris kilaba PSG irratti ga'umsa inni agarsiiseen deeggartoota kubbaa miilaa hedduu dinqisiifate. Torbaan tokko booda kilaba Speen Real Sociedad gara kilaba guddatan fudhatanii akkuma itti makameen Real Sociedad chaampiyoonii godhuu gooliiwwan 42 galcheef. Bara 2010 turtii Speen keessatti hiriyaa dubaraa lammii Speen kan taate Girii Kaanchoo Pereena waliin wal bare. Waxabajjii 28 bara 2014 yuuroo miliyoona 30 gara Atletico Madrid dhufu ta'us deeggartoonni Atletico Madrid baay'ee isa hin gammachiifne. Taphataa cimaa ji'a Amajjii bara 2015 ta'ee badhaafame. Taphoota 32 irratti hiriireen taphateen gooliiwwan 22 galchee seenaa taphataa biyya isaa Kariim Benzeemaa qabamee ture fooyyessuuf galmee seenaa irratti qubsiise. Warreen osoo ga'umsa isaa hin hubatin isa qeeqaa turaniif akka isa deebi'anii qofa of nyaatan godhe. Innumaayyuu bara 2015 taphattoota jajjamoo addunyaa kanneen akka Kiristaanoo Roonaaldoo fi Meesii waliin badhaasa baalaandoorii qaadhimamaa ture. Giriizmaan taphataa sarara fuulduraa garee bitaatiin goolii galchuuf fiiyyoo isaaf mijaa'uu baate kubbaa dabarsee hiriyoota isaaf kennuu dandeettii addaa qabudha. Dorgommii Chaampiyoons Liigii Awurooppaa Atletico Madrid bara 2015 fi 2016 kilabicha akka xumuraaf gahu gahee guddaa bahate. Dhiyeenya kan waancaa Awurooppaa Faransaay qopheessanitti goolii jaagalchee akkasumas kubbaa goolii tahan 5 hiriyoota isaaf mijeessee kennuun badhaasa kophee warqii badhaafamee ture. Giriizmaan yeroo hunda erga goolii galcheen booda shubbisa sammuu nama hawwatu kan wallisaa biyya Kanaadaa Hotline Blink jedhamu agarsiisaa ture. Egaa daawwattoota fi hordoftoota keenya seenaa gabaabduu Antooniyoo Giriizmaan kan isiniif dhiyeessine kan turre hanga torbeen kaan walitti deebinutti nagaan nu tura.